Wantoota hordoftoota qophii Oromiyaatu yuunifoor nageenyiif jaalalli tokkummaan biyya keessas biyya alaa warra jiru hunduma keessaniif yaa ta'u seenaa gabaabaa xiinxalaa siyaasaa fi hoogganaa olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammed isiniif qabadheen dhiyaadheera hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Gaaffiiwwan kanneen akka obbo Taayyee Boggaaleen jedheen Jawaar dhuguma lammii Yemenii Oromoo irratti duuluuf moo Oromoof duuluuf dhufe fi kanneen kana fakkaataniif deebii ni argattuuti hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. ብዙ ጊዜ ነበር ብዙ ሰዎች ኦፌንድ የሆኑ ነበር ምን ለማለት ፈልገ ነው አንተ ያነሳው ያንን ነገር ሰው ዝም ብሎ ነው ቆራርጠው ነው ቆርጠ ቀጥል ነው እንጂ ለኔ የሃይማኖት መከባበር የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም የፋሚሊ ጉዳይ ነው በእናቴ በኩል በሰዎቼ ኦርቶዶክስ ናቸው በሚስቴ በኩል ዚያር ፕሮቴስታንት በአባቴ በኩል ወደ ሙስሊምስ ለኛ እንደ ግለሰብ ሃይማኖት ቶለራንስ ግዴታ ነው Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1985 godina Arsii gara daangaa Harargeedhaan wal daangessu magaalaa xiqqoo Dhummuugaa jedhamtutti dhalate. Naannoo Dhummuugaa kan jiraatu uummanni gara 90% hordoftoota amantii Musliimaa yommuu ta'an 10% hafe ammoo hordoftoota amantii garaagaraati. Haa ta'u malee dargaggeessi qaroon Oromoo kun maatii amantiidhaan wal makaa abbaadhaan Musliimaa fi haadhaan Kiristaanarraan dhalate. Haalli kun dargaggeessi gameessi kun umurii dargaggummaa isaatti mudannoo jireenya hawaasummaa adda addaa kan itti qorame akka dubbata akkasumas haalli sun Jawaar hariiroo walitti dhufeenyaa fi waliin jireenya hawaasaa maatii amantiiwwan garaagaraa hubachuu keessatti carraa guddaa akka uumeef akkasumas yeroo fudhatee yeroo adda addaatti amantii dhuunfaa isaatiiyyuu murteessuuf karaa qabsiisuuf akka yaadee fi kunis waliin jireenya dhuunfaasaaf hawaasummaatiif akkasumas obsa horachuuf hangam akka isa gargaare hima. Jawaar hanga umuriinsaa barnootaaf ga'utti asuma magaalaa Dhummuugaa jiraate. Umuriin dargaggummaa Dhummuugaa jiraate keessatti akkuma dargaggoota kaawwanii hangafootaa fi maanguddoota waliin kan dabarse akka ta'ee fi sababiin dargaggoonni naannoo Dhummuugaa hangafootaa fi manguddoota waliin yeroo dheeraa dabarsaniif beekumsa irraa argachuu fi bilchina hangafootaa dhaaluuf akka ta'e dubbata leencichi Jawaar Mohaammed. Haaluma wal fakkaatuun dargaggoon Jawaaris seenaa seera aadaaf duudhaa safuuf siyaasaa akaakayyuu fi abbaa isaarraa fi hangafoota isaarraa akka barate dubbata. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar akka jedhutti hubannoo fi muuxannoo abbaa fi akaakoo isaa waliin madaalee akaakoon abbaa isaa ammoo isaan kanneen caalaa akka dargaggoo gorsuu fi gahoomsuu danda'an tilmaama isaa kaa'a. Haaluma wal fakkaatuun hayyuun gameessi Jawaar akka jedhutti dhaloota baroota 60mootaa fi 70moota keessa turaniif dinqisiifannaa fi kabaja guddaa akka qabuu fi uummanni sun uummata tattaafataa ofittoo kan hin taanee fi itti gaafatamummaadhaan kan socho'an akka ta'an akka amanu dubbata. Yommuu umuriin isaa barnootaaf ga'u barnoota sadarkaa tokkoffaa achuma Dhummuugaatti barnoota kan eegale yoo ta'u garuu Jawaar osoo barnoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hin xumuriin barnoota addaan kutee akka deemu ergaan jedhitti himame mana barumsicharraa. Kun taatee osoo isaa fi maatiin isaa itti hin yaadin yoo ta'ellee dargaggeessi gameessi Jawaar Mohaammed carraa mana barnootaa waan hundaan mana barumsicha duraan keessaa ture caalutti akka baratu carraa saaqe. Kunis gara magaalaa Asallaatti akka imaluu fi barnoota isaa mana barumsaa Kaatolikiitti akka eegalu taasifamuu isaati. Waggaa tokko erga baratee booda waggaa itti aanu gara mana barumsaa Cilaalootti jijjiirrate hanga gara magaalaa Adaamaa imalutti. Imalli dargaggeessa gameessa kanaa itti aanu magaalaa Adaamaa ta'e. Haala kanaan qormaata ce'umsaa biyyoolessaa magaalaa Adaamaatti fudhachuudhaan xumure. Yeroon kun yeroo leenci kun umurii dargaggummaa keessa seenuu eegaluu fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabatamaan hirmaachuu eegaledha. Baruma kanattis alaabaa ABO qabattee deemtaa dargaggoota jeequmsaaf kakaasaa jirta jedhamee kan hidhaa wayyaaniitti darbatames ture. Bara 2003 dargaggeessi qaroon kun barattoota umurii xiqqeenyaatiin qabxii hin yaadamnee fi fakkeenyummaa olaanaa qabu fidee ta'ee argame. Kanumaanis carraa addaa kanaan barnoota kolleejjii qabeenya gahaa qabu kan biyya Singapore United World College of South East Asia jedhamu argate. Imalli isaa inni itti aanu gara Singapore ta'e. Kolleejjii United World jedhamu kana erga seenee booda hayyuun gameessi umurii dargaggummaatti bilchaate kun haala mijataa argate tokko tokkotti dhimma bahuu eegale. Umurii ijoollummaan of ta'ee seenaaf aadaa eenyummaasaa hangafoota isaa keessumaayyuu akaakoo isaarraa barachaa guddate sana hojiitti hiikuu fi tattaaffii tokko tokko eegale. Barnoota afaan Oromoos asumatti barattoota hiriyoota kutaasaa waliin barachuu eegale. Jawaar turtii waggaa 2 biyya Singapore keessatti barattoota biyyoota 60 ol keessaa dhufanii fi afaanota 100 ol dubbatan waliin walitti makamee dabarse. Haala kanaan dargaggeessi gameessi Jawaar ilaalcha addaa duudhaaf seenaa magaalaa xiqqoo keessatti beeku sana bal'ifatee guutummaatti ilaalcha addunyaawaa aadaa fi afaan hedduminaan fayyadamuun hubate. Muuxannoo guddaas godhee fudhatee jireenya isaa ammaa keessatti akka hedduu isa gargaare dubbata. Haa ta'u malee imala hayyuu gameessaa Jawaar Mohaammed keessatti gufuu fi rakkoon osoo hin mudatiin as gahe jechuu miti. Imala isaa gufachiisuuf yaaliin mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa barnoota
hojiirraa dhaabuun kan eegalte yommuu ta'u hidhaa fi dararaa mootummaa rakkoo jireenyaa fi kan kana fakkaatan hedduu keessa darbuu dubbata. Dargaggeessi gameessi Jawaar Mohaammed akka jedhutti rakkoolee fi gufuu yeroo adda addaatti na mudattu akka carraatti fayyadamuudhaan xiyyeeffannoo koo hunda inumaayyuu daran cimsee gaman danda'uun barnootatti kennuu fi carraa argame kamuu akka na hin mil'ine carraa kudheere. Kanumaa wal qabatee kolleejjiin United World sagantaalee malaa yookiin daawwannaa barnootaa iddoowwan seenaa qabeeyyii adda addaa dhaabbilee adda addaatiin muuxannoo tola ooltummaa wal jijjiiruu fi konferansii dargaggootaa gahoomsuu qindeessuudhaan kan qopheessu waan ta'eef carraa kanaan fayyadamee carraa biyyoota adda addaa kanneen akka Ameerikaa Kaabaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa daawwachuuf carroomu dubbata. Muuxannoo asitti argate kanneen keessaa dhumina addaa addunyaan qabdu, uumama addunyaan qabdu sirriitti hubachuu fi kan biyya ofii keessaa ba'e Itoophiyaadhaan wal cinaa qabee madaalchisuun rakkoo biyya isaa mudachaa jiruu fi dhugaa lafa jiru wal cinaatti akka madaaluuf carraa naaf uumee jedha. Bara 2005 erga barnoota isaa turtii waggaa 2 magaalaa Singaapoor xumuree booda haala qabatamaa biyya keessa jiru hubachuudhaan Jawaar imala isaatti aanu gara biyya Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa taasise. Leencichi erga biyya Kaalifoorniyaa deemee hin teenye barnoota isaa digirii tokkoffaa yuunivarsiitii guddaa fi beekamaa yuunivarsiitii Staanford kan handhuura magaalattii kibba Kaalifoorniyaa Siilikoon Vaalii naannoo mijataa kaampaaniiwwan gurguddaan akka Google, Yahoo fi kanneen kana fakkaatan itti argamutti eegale. Amma haalli daran mijataa iddoo ciisichaa isaa dabalatee hojiilee inni booda eegale kan akka itti fayyadama marsaalee hawaasaatiif haala kan mijeesseef ture. Kunis hayyuu gameessa kana gara addunyaa saayinsawaatti dhiyeessuu bira darbee ogeessa gameessa marsaalee hawaasaa sirnaan fayyadamuu akka ta'uu fi riqicha qunnamtii akka babal'ifatuuf haala mijeesseef. Haaluma kana keessa osoo jiru dargaggeessi gameessi bara 2009 taateewwan lama wal faana mudatanii isaanis tokkoffaan fuudha haadha manaasaa hedduu jaallatu Arfaasee Gammadaa yoo ta'u ta'iin lammaffaa immoo barnoota saayinsii siyaasaatiin digirii tokkoffaa isaa fudhate. Yeroo kana dargaggeessi lafaa dhufaan kun hirmaannaa siyaasaa, qeeqa dhaabolee siyaasaa, qeeqa mootummaa Itoophiyaaf kanneen biroo keessatti hirmaannaa agarsiisuu jalqabee jira. Barnoota saayinsii siyaasaa Staanford irraa erga xumuree booda hojii shaakalaa yookiin intarnishiippii argatee imala isaa gara kutaa magaalaa Waashingtan DC godhate. Hayyuun har'a saffisaan namoota hedduu ajaa'ibsiise kun yeroo kana eegalee qorannoo dhuunfaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kenne. Waan hedduus barreessee hojjetee hanga barnoota digirii lammaffaasaa qo'achuuf deemutti. Barnoota isaa digirii lammaffaa ammas yuunivarsiitii beekamaa biraa filachuudhaan yuunivarsiitii olaanaa Koolombiyaa kan magaalaa Niiwuorkitti argamtutti jalqabe. Yuunivarsiitichi hayyootaaf beektota qorannoo garaagaraa gaggeessaniif hedduu mijataa kan ta'ee fi qorattoota jajjabeessuu fi kunuunsuun kan beekamudha. Haala kanaan hayyuun dargaggeessi erga digirii tokkoffaa isaa xumuree mul'achuu eegale. Kun deebii achi buutee ta'e xiyyeeffannoo isaa hunda gara barnootaatti deebise. Bara 2012 qorannoo fi barnoonni inni yuunivarsiitii kanatti argate hubannoo fi muuxannoo filosoofawaa fi seenessaa akka isa horachiisu ibsuun yuunivarsiitii Koolombiyaa Giraajuweet Iskuulii gadi lakkisuuf murteesse. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 lammaffaa qophii kanaa yeroo itti aanu isiniif qabannee dhiyaanna. Hangasitti nagaan turaa.